inshallah like share subscribe godha wali fillee akka agartee namni martuu irraa fayyadamu yaa obboleewwan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan obboleewwan keenya akka kayriidha. Alhamdulillah bakka jiraattan isin jenna, bakka jirtan itti rabbiin subhanahu wa ta'ala tikuutii keessa isin haa kaa'atu. Inshallah akkaataa ubbaa irraan kana yoo rabbiin alamaa fedhee kutaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa waraabna agartanii akkaataa ubbaa tokkoffaa fi lammaffaa waraabee jira. Sadaffaan kana jechuun nafaana buutanii agartanii hordoffiin keessan waliin haa ta'u akka itti amaamaa gubbaa agartee haqanii fi akka itti agartee sooksii gubbaa takkii shurraabii lufaa irra haqanii ittiin salaatuu danda'an waddaadhee inshaallahu ta'ala isin garsiisa jechuudha. Kanaafuu agartanii hordoffiin keessan waliin haa ta'u kuni laaffittii shari'aan keenya qabdu irraa laaffittii shari'aan keenya qabdu shari'aan keenya waan namatti hin jabeessitu jechuudha. Waan namaaf laaffifti waan namatti hin jabeessitu. Kanaafuu agartee namni agartee sooksii isaa gubbaa haqee salaatuu akka itti danda'u akkasuma kophee gubbaa haqee salaatuu akka itti danda'u shari'aan keenya nu laaffifte nabiin keenya karaa kana maraa karaa nu godhe. Kanaaf laaffittii karaa nu godhame kana ofii keenyaa beeknee itti fayyadamuu qabna jechuudha. Itti fayyadamuu qabna. Yeroo tokko yeroo qabbanni agartee jabaatee namni mukarraa baafatee agartee yeroo waddaatee saabaa saniin agartee qabbanni isa qabu jira. Mataa isaa agartee ka yeroo qabbanaa keessa kan ofirraa fuudheetiin agartee mataa akkana marate ganaa waytiin agartee wanna godhu jalaa agartee saabaa saniin mataan dhukkubuu jira. Qabbanni seenee jechuun haala akkanaa kana fa'a laaffittii agartee shari'aan nu kennu itti fayyadachuu qabna. Wanni agartee karaa nu godhamee fi akka nuti itti fayyadamnuuf jechuudha. Akka nuti itti fayyadamnuuf rakkoo malitti illee itti fayyadamuu dandeenya. Qabbana yeroo isin jedhu yeroo qabbanaa jalaa itti fayyadaman jechuun yeroo machuufa itti fayyadamuu dandeetta. Yeroo machuufa itti fayyadamuu dandeetta. Rakkoota akkan qabu shari'aan nu laaffise karaa agartanii kana Muhammad karaa nu godhe karaan nagahaa agartanii karaan fayyaa ittiin bahan kan nagaa ittiin ta'an karaa nabii keenyatti salawaatu rabbi wasalaamu alayhi. Kana waan ta'eef amma gamuu du'aatitti inshaallah ta'ala dhiyaadhaa nafaana bu'aa hordoffiin keessan waliin haa ta'u. Duratti akkuma jenne sunnaan nabii keenyaa maali? Rigaa jechuudha. Rigaa suwaaka agartanii nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam osoo ummata kiyya irratti ni jabaataa sodaachuu baadhee sila agartee ni ajajaa jedhe ummata kiyya agartee rigaadhaatti yeroo du'aa cufa sila rigaatti ajajaa jedhe immoo ummata irra jabaata yeroo cufa yoo akkas godhaa jedhanii nama itti jabaata namni hin danda'u jechuudha. Ilmi namaa agartanii dandeettiin ilma namaa laafaa waan ta'eef yeroo cufa namni kana yaadatee tukiisii kaatee hin deemuni yoo isa malee kan ta'u jedhan taate hin ulfaata ummata irratti waan ulfaatu immoo nabiin keenya nu hundeessa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi. Duuba kana ka godhanii fi ilkaan namaa rakkoo qabaatee osoo hin taane sunnaadhaaf goota jechuudha. Sunnaadhaaf goota. Ilkaan illee immoo suwaakachuun hedduu barbaachisaa. Waa hedduu barbaachisaa. Nazaafaa qulqullummaa namni muslimaa qulqulluu ta'ee deemuu qaba. Yeroo cufa qulqulluu ta'uu qaba. Nama bareedaa nama nazaafaa qabu ka qulqullummaa qabu ta'uu qaba jecha namni muslimaa. Nabi Muhammad hatta waytii alaa dhufee osseenu wayita karra ga'ee Aishaan waan jette awwala rigaadhaan eegalaa itti mana isaa keessatti. Duuba kana fakkaata. Inshaallah amma akkaataa udu'aatis seenna nafaana bu'aa isiniin jedha. Bishaan illee laal haynitti gadi naqan israafan godhan bishaan israafan godhanii akkanumatti waddaatan duuba xiqqeessanii qal'isanii buusan jechuudha. Saa godhanii akkatti gadi naqan akkan akkatti shari'aan seenan hayyamu. Eegasanii jalqaba irratti bismillaahi jettee eegalu. Bismillaahiin akkan irraan fali. Kunoo bishaan shanatti matti naqattee akkana goota. Bunyaanitti ol naqadhu jedhe Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam yoo soommana qabaatte malee. Babaalik aga agartee kaa honga huutti yoo mootu soommana akka qabaatan taate as keessan qaawwi jira achi keessan gara kokkeetti gad dabra bishaan saniif sodaatamaa yoo soommana hin qabaanne immoo qajeela ol naqadhu. Yeroo hirribaa ka'an fa'aa ol naqadhaa jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam shayxaanni as keessa bulaa jedhe. Shayxaanni as keessa bula. Bunyaan namaa kana keessa bula jechuudha. Kanaafuu agartee
شيطان سوون نجيباسو إسا كان يجو أجت أن قد أيدي كان النزافة ورد أتباع اللي رادو بتاني جراني واي كان يجو لوري دكتوروتا وانا أدى أوارا أدى كأشيك سنة مسينو فيا بودا تاي أرجمي أندوبا جاي بشريان تنتو يوجل ديماني لالا فايتني سين كبدو فيانا ما تفويو حسابا كبو أما تكاغوني سديو كاغونو تاتي جار كينيا أكنا تبرباكي سيد ما سدي بوني نمني قليل دندو أكنا تكذي تكنا كرتي كسول كجوسا دندو ulama iwan jedhan yoon dandeenye namni tokko tokko akkana godha akkuma tokkoon ol fudhatee immoo gizee lama akka godha sababaan dandeenyeef jecha rakkoon qabuu jedha yoo akkasan ta'e rakkoon qabuu jedha yoo takkiyyuu mootuu namni gariin akkanatti afaanifillee kophaa akkana fudhatee funyaanifillee kophaa akkana fudhata waan hin dandeenye kunillee rakkoon qabuu jedha yoo kan dandeenye taate immoo sunnaan nabii keenya alayhi salaatu wassalaam takkatti maan akkana godhu kanaafuu karama nabii keenya hordofuudhaaf barachuudhaaf ittiin dirquu haga danda'aniif yoo dadhaban immootu laa yukallifullahu nafsan illaa wusahaa tayyib amma gartee agarsiisa akkana goone laalu jirtanii inshaallah fakkeenyaaf كدراسة نما cuma dagadha akkaataa du'aa gaaf duraa isin garsiisee jira sadi har'aan kana mee lama godhee waddaadhee isin garsiisa lama illee waddaachuun takka illee waddaachuun akka danda'amu isin garsiisa meeqa godhee lama bakka kanarraa haga asiiti jenne fuulli gaaf duraa isin hime asirraa haga asiiti asiin immootu haga asiiti gurra kana lamaan bira haga gahu jecha wannaa tokkoffat deebicha ilaaluu dandeettan areeda akkanatti agartee honfoo kun barbaachisaadha yoo areedni namaa guddaa ta'e akkana godhanii kufa keessa naqanii akkana godhanii akka inni jala gahu jechuudha akka inni jala gahu gochuun nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akka godha areeda isaa jechuudha ayyaa lama goone kun harkillee ciqileen kun keessa oolaa gaaf duraa walii himne akkaataa du'a tokkoffaa keessatti kun keessa oola nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam ummata kiyyaa guyyaa qiyaamaadhaa bakki du'aa kun ummanni kiyyoon ittiin beekamu bakki isaanii ka du'aa kun mummuxoo fi bobbooqaadhaa jedhe bakki waddaatan kun guyyaa qiyaamaadhaa ni addaata duuba mummuxaa ta'a fuulli kun igaarree booqa bifa kanaan beekan ummata nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam amma akkaataa masihii akkaataatti mataa gubbaa haqan kanarraa haasa'uu deemna amma mataa agartanii akkatti haqan amaamammanetti darsi agartee duraa keessatti dubbannee dabarsinee jira ka amaamaa gubbaa haqan irraa dubbanna duuba amaamaan kunoo hidhamee jira akkanatti hidhamee jira bishaan immoo fudhadhee jira akkatti akkana godhee jira jechuudha takkatti achi booda bes kanuma akkana gootee tumaan agartee ofirraa dhiifta achi booda gurra kan kee keessa akkana baafatte jechuudha kalaas ga'e hagana wanni barbaachisu masihii jira ka kophee agartee sooksii gubbaa haqan sooksii gubbaa haqu sooksiin kun kana shurraabii lukaa kana ni agartanii kana gubbaa haqu akkamitti haqan akkanumatti haytan harki mirgaa luka mirgaa harki bitaa luka bitaa akkanatti haqan akkanuma ittiin salaatares yeroon kun yeroo kan yeroon agartee sooksii kee shurraaba kan kee gubbaatti haquu dandeettu yoo awwala agartee luka kan kee wadda'attee luka keellee dhiqattee sihii xahaaraa qabu sooksii godhattee sihii wudu'a qabdu wudu'a kan kee kaamila guutuu akkasii wadda'attee agartee ka sooksii kan kee godhattee
luyti kan kee qulqulluudha keessa seensifte yeroo san akkana godhuu qabda. Yoo awwal agartee luyti keenya kan awwal waddattee hin jirre akka godhuu hin dandeettu. Sihii tahaaraa qabdu akka godhuu dandeettu. Kophee illee agartee gubbarra haqee ittiin salaatuu dandeettu. Haala kanaan agartee akkasanii gubbaa haqanii ittiin salaatuu kana Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nama ganda jiru ka imaltuu hin jirre ka karaa deemutti hin jirre guyyaa tokkoo fi halkan tokko itti fayyadamuu danda'a. Sa'aatii 24 jechuudha. Sa'aatii 24. Namni karaa deemee agartee imaltuu jiru hoo guyyaa sadiif itti fayyadamuu danda'a. Haga torbaanillee riwaayaan jirtu numa jirti jedhanii duuba agartee haga guyyaa sadiifitti uka kan kee gubbaa haitee kophee gubbaallee yoo kopheellee taate yoo sooksillee taate gubbaa haitee akkasitti salaatuu dandeettu. Ofirraa hin baafne jechuudha. Masala yoo amma akkanatti kaa nama kun gubbaa haqadde an duraan agartee waddaadhee uduu qaba jennu akkasi fudhadha. Duraan waddaadhee luka kiyya dhiqadhee luka kiyya qulqulluudhaa uduu kaameraa anaa qabu sooksii godhadhe. Shurraabii lufaa kana godhadhe. Saniif amma agartee gubbarra hataa'e. Egaa gubbarra hataa'e amma maal godhuu qaba akkamatti ittiin salaatuu qaba. Yoo amma eegana salaata durii kana ittiin salaatee fakkeenyaaf wayita asriin ga'u sooksii kan ofirraa baase hoo uduun fi yesuun ni jiramu hin jiru. Yoo ka jedhamu taate uduun ni jira sahiyya jedhanii. Akkasumatti duuba masjida seenee sooksii ofirraa baasee salaate. Eegana ammoo sooksii sayyoo ofitti deebisu taate shartiin agartee kophee wannaa kaalsii gubbaa haquudhaa sakkii sooksii takkii shurraaba lukaa gubbaa haquudhaa sun badee jira. Haarawatti yoo haqe malee sun badee jira duuba. Ka dura gubbaa haqe san inni ta'a jedhee sooksii ofirraa baasee ofitti deebisee saniin salaatuu hin danda'u. Akkasii wanni barbaachisu akkana duuba yaa obboleewwan kiyyaa bifti agartee shurraabii lukaa gubbaa ittiin haqanillee akka kana akka itti amaamaa gubbaa haqanillee akka kana ka mataa haqan gaaf duraatu wal garsiifne. Gaaf duraatu wal garsiifne jechuudha. Har'aaf darsiin keenya asitti nu hobba'a. Haga darsii biraatiin inshaallah walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.